akka kanatti yoo akkaataa CapCut irratti animate godhan baruu barbaadde viidiyoon kun haala kamiin animate akka godhan sitti agarsiisuuf deema. Faana bu'i. Tole, mee viidiyoo kana akka fakkeenyatti fayyadamnu. Sana booda mee jalqaba irratti imeejii animate gochuu barbaanne sanas asirraa fidannu drag goone. Sana booda isa kana viidiyoo keenyan walaa qixxeeffannu. Ittaansee kana booda imeejii animate gochuu barbaanne sana irratti tuqnaa jechuudha, irratti cuqaasna. Sana booda saayizii isaa ni qixxeeffannaa. As biratti scale iddoo jedhu kanatti saayizii isaa sirreessuu dandeenya jechuudha. Kana booda iddoo itti animate gochuu barbaannu yookaan iddoo irraa animate gochuu barbaannu viidiyoo keenya ilaallee iddoo barbaannetti animate gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti animate gochuu barbaanne yoo ta'e jalqaba irratti karaa koornarii kanaa fidannuuti. Achi booda iddoo animate gochuu barbaanne sana biraa yoo baane fakkeenyaaf asirraa kaasee animate akka ta'u yoo barbaade iddoo kana asitti ilaalaa. Yoo ilaaltan transform kan jedhu jira. Ittaanee keyframe kan jettu jirti jechuudha. Ishee yoo tuqxan iddoo kanatti keyframein create ta'ee jira jechuudha. Asirraa kaasee animate akka ta'uuf amma fakkeenyaaf ni tabsiisna. Asirraa kaasee asaa dhufuu yoo barbaade keyframein lammaffaa asitti akka argitan create taatii jechuudha, ni uumamti. Irra deebinee yoo ilaallu jalqabaa jira, asitti immoo isa dhaqa as dhufaa jechuudha. Akkana ta'a jechuudha. Yoo barbaanne keyframe kanarratti kan lammaffaa kanarratti ka'umsi isaa as yoo ta'e xumurri isaa as ta'a. Asirratti fakkeenyaaf akkana gochuun danda'a jechuudha. Seentarirra godhee rotate osoon akkana godheeti akkana godhee amma maal ta'a jechuudha. Akkuma argitan akkana ta'a jechuudha. Yoo barbaaddan saffisa isaa yoo keyframe lamaan kan walitti buttan ta'e walitti hiiksitan saffisni isaa ni dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo tabsiisne baay'ee saffisaa jechuudha. Garuu immoo yoo keyframe lamaan kana lamaan adda bunne yookaan adda fageessine saffisni isaa suuta jedhee deemaa jechuudha. Kanatti saffisa isaa to'achuu dandeenya jechuudha. Ammas immoo idduma jiru kanatti keyframe biraa create gochuu dandeenya. Asitti keyframe biraa click godhee keyframe startin isaa yookaan ka'umsi isaa as kan ta'e deemee immoo xumurri isaa fakkeenyaaf saayizii isaa akkanatti xiqqeessee rotate godhee iddoo kana yoon godhe amma maal ta'a yoo viidiyoo kana tabsiistanii ilaaltan akkana ta'a jechuudha. Haala kanaanis create godhuu dandeenya. Saffisa isaa dabaluu yookaan hir'isuu dandeenya. Yoo akkana walitti hiiksine saffisni isaa ni dabalaa jechuudha. Yoo adda fageessine immoo saffisni isaa ni xiqqaataa jechuudha. Akkanatti ilaaluu dandeessu. Wanti guddaan asirratti hubachuu qabnu jalqaba keyframein jalqabaa jirti. Ishee sana erga hiinee booda lammaffaa irratti haala kamiin akka animate gochuu barbaanne agarsiisuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf asitti jalqaba irratti akkana jira. Yoo animate ta'e immoo akkana haa ta'uun barbaade akkanatti animate naa ta'a jechuudha. Asitti soo ilaaltan jalqaba akkanatti jira. Akka ka'umsi isaa asii akka animate ta'u immoo kan barbaade asirraa ka'ee akkanatti animate akka ta'uuf nan barbaade jechuudha. Haala sanaan animate gochuu dandeenya jechuudha.